Hiyyeessa bakka bultii dhoowwuu dhuufuu itti guddisaa jedha Oromoo yeroo mammaaku biyya namaa kana keessa miti biyyuma keenya keessattiyyuu mana namaa yeroo galtu keessatti amma dhaqxee wal bartee eenyummaa keessa na hubatanitti si qoruu yookiis immoo wantoota tokko tokko si madaaluu isaanii hin oolu jechuudha. Keessumaa mee shamarran jechuudha biyya Arabaa kana keessa kan jirtanii yeroo dheeraadhaaf jechuudha mana madaamii keessa kan turtanii wanti akka koo kan isin hin mudannee hin jira jedhee yaadu jechuudha. Yeroo jalqabaatiif ani yeroon dhufu ani ofii kiyyaa otoo hin taane piroosesii karaa dallaalati yaalee otoo hin taane namarraani jechuudha. Jalqaba duraa viizaan na hojjetamee kan dhufe jechuudha. Kanaaf iyyuu maaltu ta'a beektu yeroo sana amma yaadadha malee ani yeroo sanatti yaadadhu iyyuu jechuudha dhugaa dubbachuudha fi doolaara 100 waan argan jechuudha lafatti kan isaan bubbuusanii. Gaafan jedhee doolaara 100 lafaa fuudhaa. Gaafa macarrashaa irratti jechuudha birrii hedduu jechuudha lafaa kaase jechuudha jarri maal birrii akkana goggodhu iddoo seeraa hin godhaniin jedhaniituma lafatti buusanii biraa deemu jechuudha. Amma yeroon taa'ee itti yaadu eedaa isaan jechuudha na qoru jechuudha maallaqa kanaani wantan arge kana kaasee ol kaayatanii yeroon ittiin dhufte birrii kana iddoo akkanaatti fuudhe jedhee milikkituma yeroo sanatti afaan hin beeku waan ta'eef ittiin kenna jechuudha tole jettee narraa fuuti yeroo isa dhumaa macarrashaa irratti jechuudha maallaqa hedduu jechuudha akka waan poostaatiin jechuudha lafa buuftee isas lafa kaasee ittiin kenne sana booda wantoota akkas akkasii kana arguutii dhaabe jechuudha. Amma yeroo yaadadhu mudannoo namoota tokko tokko wanti ta'e isaan mararee lafa kaasanii oli kaawwatanii yeroo araboonni isaan salphisan yeroo ilaalu edaa maatiin kiyya warri bira ture kunillee akka sana kan isaan nagochaa turaniin jedha. Kana isiniif kaasuun koo obboleettii keenya biyya Itoophiyaa keessa kan jiraattuu fi lammii biraa dhuftee ji'a 2 kan taate warqii madaamii jalaa fudhattee ittiin kan qabamte tokko isiniif qabadhee dhufeetii jira. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaa lafa jirtanitti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii nagaa rabbiin galannaa ta'u jechaati. Yeroo hundumayyuu jechuudha warri yeroon onlaayinii irraa illee badee yuutuubii hojjechuu dhiisee illee warri keessan na iyyaafattan guddaa galatoomaa isiniin jecha haaraa kan dhuftan immoo Noora Abbaganagaan dhuftanii anaa dhufu isiniin jedheera. Subscribe gochuudhaan mallattoo yaadachiistuu olirra godhaatoo gara maatii keenyatti dabalamaadha isiniin jechuuti barbaada. Akkasuma immoo namoonni viidiyoo kana dhaggeeffatanii laayikii godhaa uumaa isinitti hir'isu sababni isaayyuu yuutuubii irraa baay'ee biizii waan ta'eef badeetiin jira. Kanaaf yuutuubiin koo namoota bira akka hin geenye godhee jira isiniin jedha obboloota koo gara yaada qabadhee dhufetti isiniif darbaa na wajjin ta'a. Gudiidha. Kanaan dura waa'ee namaan dubbadha miti obboleettiin keenya akkas taatee akkas jedhe har'a sirriitti na dhaggeeffadha. Har'a waan mana kanatti uumamin isinitti hima. Baay'ee gaafa mana kana jiraannu jarris na kabajanii anis jara kabajee mirga kiyya naa eegame anis mirga kiyya kabachiisee mirga jaraallee eegitan wajjin jiraadha. Alhamdulillah kabajaa fi jaalalaani kan nuti wajjin jiraannu. Yeroo jalqaba dhuftan waa baay'ee fattanamuu dandeessu. Jarris immoo maaliif na fattananii jechuun dandeessan. Nama dhufus hin beekan waan ta'eef akkuma isin nama itti dhuftan hin beekne jarrillee namatti dhufuu amala akkamii akka qabu hin beekanuuf. Kanaan dura maali inni nuti akkas naam jedhee tanaar garuu wanti mudannoon har'a nu mudatee yookaan na mudatee dhugaa qabu waan jedhu wayii natti dhufe. Innis maali jechuun keessaniin oolu. Mucaan madaamii kootii sararatanyaa gaanaa wayii qabdi ture. Akkuma tasaa har'a asitti qursii nyaachuudhaaf dhufanii. Isheenis daa'ima fiddee fi dhufte madaamii ishiitii wajjiniin. Sin dhibu namni mana kanaa hundi isaa adaba qaba dhugaa dubbachuudhaaf. Namni yoo maalillee karaarra keessan ijoolleenis waan fuutuun qabdu ijoolleen baay'een jiran sijjamman 2 qofa. Niitiinis bakka hundi keenya wal beekna waan ta'eef anis birrii damoojallee gaafa fudhas jedhees masaa shaantaa keessa kaa'a. Madaamiin kiyyarree warqeellee karaarratti gattee deemti yeroo ofirraa baastu birrii akkasuma dhiistee deemti. Bakka hundi keenyayyuu wal barree jirra jechuudha already. Jarris anan shakkanu anis jaran shakku. Sinii galee gara dubbii kiyyaa gaafa deebi'u madaamiin koo kaleessa sargii deemtee turte.
Sargii deemtee kan isiin galte halkanirraa aniyyuu rafeen jira sa'aatii 8 haa ta'u akka Itoophiyaatti 9 haa ta'u hin beeku. Kana booda ganama ogguun ka'ee qulqulleessu warqiin quba kanaa xarapheezzaarra ture. Sana booda fuudheen mana qulqulleessee maal jedhee fuudheen dilliyyee bakka jiran maqamoonni madaamii hin beektu bakka qorichi minaamni kaa'amu achi godhe. San immoo barri hin qabu. Akkasitti gidaara manaa irratti intinaa dheeraa barri hin qabu. Ganama utuu madaamiin kiyya irribarraan ka'in akkuma qulqulleessee fixeen mucaan madaamii kootii fi sarraatanyaanii fi mucaa xiqqoo ganaa 2-3 kan mucaa madaamii kootii qabdu sarraatanyattiin mucicha baattee dhufte. Achiin shaayii danfisee maal jedhee innis mucaa madaamii sitti kennite yaa'u gaa yeroo namumaan sarara Afrikaadhuma yeroo argitan bara sinitti ganamu bakka wal hammannee wal dubbisnee taa'ee jedhee shaayii kennee fi deemee madaamii kiyya kaasee madaamiin koo gadi buutee gaafumaan gabaabsee sinitti gadi buutee madaamii kootii immoo saaluun isa guddaa mucaa baattee mucaa sitii wajjin taphataa jirti. Madaamiin kiyya kaasee dhufee waan dhidhiyaatu dhidhiyeessee maal godhee amma madaamii waamuu deemetti lakkaa intalattiin ganaan suni warqiirra ijjisii bu'ee jira. Warqicha kaastee kiisii keessa kaa'attee jirti. Yaa jamaa dhaggeeffadhaa isin fayyada. Of eeggannoo akkasiin guutanuudhaaf. Kiisii keessa kaa'attee jirti. Namni irraa quba qabaate hin jiru. Anis bakka sana akkan kaa'e nan beeka. Mana kanatti takka waa badee hin beeku. Wallaahi isin haqa namaa eegdu taanaan jechuudha. Bakka dhaqxanitti rabbiin haqa keessan maqaan keessan akka hin banne godha. Warabbal kaabaa. Isin qofti haqa namaatti ajaan godhatina. Intasuma na shakkoittee yaadni ta'e Allah halee rabbiif galee keenya yoo gaashaqnee qursii nyaannee maal jennee jarris deemu ka'anii qaalattiin kun immoo bakka firma siititti matee Allah waliin bakka yoona nagartaa qaallees ማለት ይቻላል. Sumaan egaa waa'ee sargii ምናምን kaleessa dubbatanii kaleessa sitti bareedeera akkas ምናምን jettee qaalattiin koo suuraatti agarsiistee maal jettee bakka galuu kaan egaa ala galuu kaanu Roozanaan jette bakka qophiirra jiru mucaa sirreessaa Roozanaan jette jennaan warqa wayii xarapheezzaa kanarraa argiteettaan jette eenyu madaamiin koo jennaan fuudhee barachi kaa'eeraa kan quba kanaati miti jedhee gaafa dhaqee ilaalu xalaanni keessa na badu hin jiru iddoodhaa badeera. Wallaahi nan qabbanaa'e waan an godhus nan dhabee bakka jechuun wasan kaa'e maaltu fuudhe achumaan nan deeme ka kostarreedhe. Asirra kaa'een ture ganama asirraan kaa'ee namni dhufe sin jiru namni ba'e sin jiru innaan asirraan kaa'een jedheen eessa dhaqeetti qaalittiin koo immoo yoo waa qabde waa uwwisuu jaallatti arabni kamiyyuu waa uwwisuu jaallata baay'isoo eessa keessa jette asumarraan kaa'e eessa dhaqeere jette ol barbaanne gar barbaanne wanti nuti hin kotaa'in hin jiru wanti nuti naadhin hin jiru hin dhabame isinis nu wajjin barbaadde yaa jamaa. Teganaareef jeelamaaf wayila addisiidha siidhumti. Ingiliffumaan caccabsine waliin haasofna. Arabiffas bareechite hin beektu jechuun danda'ama. Ingiliffaan kan isin dubbattu. Walittuu waan akkasiitii jedheen itti himee sadaqee ittiin wajjin barbaadaa turte. Wallaahi inuma qabamtu wanti waa namaa fuutu wanti waa namaa hattu eessallee dhaqxu numa qabamti. Maal jetti arabiffaan qaalittii kootiin mucaan kun addisiidha. Haala si maal ammallee hin barre. Wanta kana innan laala jedhiti meelaali jalqaba roozaatti miti roozaarraa jalqabii beekaa roozaarraa jalqabii jettiini. Achiin qaalittii kun naamtee waan akkasii gochuufanii akkasii on godhe akka hin dallanne minaaminaan jette. Akkasitti nagaamne dinqata yoo sii ta'uu baatteedhaaf isinii galee. Irra rakkoon qabu waa tokko rakkoon hin jiru hin jedhee kiisii koo minaamna galtee faffattashitee achiin gaafa isin kiisii koo fattashtu intalli bishaan taate. Nana fattashtee kaate isitti dabarfattu sooftiidhaan martee kiisii keessa kaatteetti. Wallaahi baay'ee jechuun baay'een saalfadheanillee baay'ee bakka natti dhaga'ame baalagee akkanaatu jiruufiyyuu gaafa sarraatonni simbira dhufanu isin warri qulqulluun of eeggannoo godhaa hin amaninaa jechuudha. Ittiin intalatti biirootan deebisa jedhaa jirti. Kanaafuu akkanatti oollee isin waan kanarraa of eeggadhaa. Namoonni hattuun akkuma biyyatti hattee dhuftu asittillee hatuudhaaf deemti. Kanaafuu irraa of eeggadhaan siniin jedhaan.
hadawannu Korsas iraha hafut hannu